akkasuma qorataanis soorii maqallee yaaminaan jee nama diimaa dagatee maqaan dubartootaaf seef ta'a nama diddiimaa kana maamee dhiifama sun jecha dubbadhu yeellaan miira keessa hedduu natti dhagahame mucaa keenya akkana ta'uu isatti ta'uu qabu kuni nuti gaafatamuu qaban kabiraa immoo fuudhuun qabu inni fuudhuun qabu. Okay. Kabiraa dhugaa jetti anamma kaleessa waan si dhufu keessaa maalan murteessee bule beekte tarii isiidhuma kadheetuma ilmi namaa kan dogongora beekte dogongora ilmi namaa maleekaa miti namni dogongora isaa sanatti lamiin deebiin malee amma maammeen rakkoo qaba ilaa dubbii naadhiin jedhaan tureen eegan tala kana jaallattu dubbii naadhiin diroodha ilaan daanqoonutu haatu lafee akkoosiisa waggaa 60-70 dura owwaalame baa anaafiyyuu waan siillaa idiin kaleessa turte sana gomaateen baasuuf hin cannaqaminii guyyattii har'aarraa kaasii wantoota hedduu kana qofa ta'an irratti xiyyeeffadhu maal kunoosuma biratti iyyuu ta'aa jira naan jedhee anuma biratti natti mul'isee jechuudha kanan naasisiise malee egaa ammasii sana akka dogongoraatti akiiftu kiifteetuma jaalala jira akka gaariitti fufu kanan barbaade yookaan immoo doktoruma si qorataan dhiise sana si fuutiin naqa maal rakkoo qabaa. Amma akka argaa Guma ta'u bakka hin barbaadu nam tokko hin barbaadu. Taa'anileen Nama tokko hin barbaadu. Daga intalti keessa waan isin salaattii isin barbaadu ture waan isin rabbi jidaatti isin barbaadu ture malee rakkina qallaan qabu qallaan harargeet ni jirti. Garuu waan isin salaatti waan isin rabbi jidaatti isin hawwe ture garuu immoo salaanni isin barbaada niti jibbe anammoo namni al tokko na sobnaan carraa lammaffaan kennuuf waan ta'eef intala keessan furadhaa isinis fayyaa ga'a intala keessan kan biraatii kenna. Kabajaan isin dhufee kabajaan isin irraa deebise fayyaa ga'a intala keessan qabadhaa anumarraa qabaa malee ani isin dhiyaadhu jaalala isiif qabuu fi si wajjin taa'e malee rakkina jaalalaan qabu bu'u kan na jaallatan baay'ee jiru nama si bu'ee kan qabu. Isin carraa lammaffaan argattu yoo dhugaa hin ta'e dhugaadha qorataan idilaa jireetti na dhungatee jira jettee yoo dhugaa hin ta'e carraan lammaffaa hin argamaatu. Akkas taanaan waan gaariidha amma karaa naa bal'ifteetta karaa naa banteetta kaleessa ragaa baatee jirti jechuudha. Akkuma tina biraa buuteen isa si biratti gonkumaanan dhunganne waan angoone jedhaa turte himteetti jechuudha. Dhugaadha isin achi garagallaan na dhungateera jettee himteetti. Amma isa san akkuma naan jette kana si dura teessee ayimtu ati badiisii kana ergaa argitee jette dhiifama godhiitii fi ilmi namaan dogongora jaalala kaleessa mana na bira utuman haayeja keessa sin laalu bishaan dhugdeettaa teessettaa bootaan ati teessu sun sii ta'e dhiraata nyaattee maal jettanii wal gaafataa turtan waan yaadachiiftanii anaa fi haadha ijoollee kiyyaatu gaafa wal jaallannu akkuma keessan kana yeroo reefitu ilmaan kana noriin wal gaafataa turre attaa keessa baanee waa hedduu wal gaafanne. Iddoo maal tokko qoy waan amma waan manatti fakkaataara waan ta'eef gurbicha naa waan yaal tokko yoo jiraatu waan hin jiru. Miira mo'atamuun natti dhaga'amaara gurbicha waan hin. Firaaf waan hin. Haa dhufe. Isin amantee jirtu inni haa amanu. Ayyee galatoonu caaltu egaa akkam goona awaamamu miti gurbaan. Haawamamu maara kun qabu nu lamaan biratti tariyumaa waliin godhanii osoo jaarsi guddaan kun jiru osoo anas dabalannee jiru maa wanti uumamus hin jiru
Yoga egaa irratti dhungoo sana akkanatti beek egaa yeroo bootaa waliin Harkaan balaa ofitti jeeqoo haadha manaa sa'an haadha manaa sa'an warahmatullahi wabarakatuh. Itu akam. doktor Oye, guma caaltu mami. kayetuman Wayyee biiftu jirta? kayetuman dhiifama sin gaafadhaa naa dhufu. Tai male kabajamoo tai. Ayyoo shigaa erga jettee mee xiqqoo si akkana beelessuu iyyuu godhe eegan si argee jedhe waan jechuun naagasitti ijoollee dubbisi. Imbeloite. Bilal welcome. Doctor akkam Malita. Caaltuu ta'uu himaa gamanumaani maammeen si beeka. Obboleetti xiyya caaltuu egaa doktor jechuun isaan kana haati manaa yookaan jaalallee hangafa ammallee gaadha manaa jechuu qalabatii baaftee lafa keessee dhuftee dagatte isii kana ture jechuudha. Kaleessa tokkos kan dhufee situ bultii na diige jedhee na himatee deerriba malee na bulche. Jara kana lamman sii galee. Kan qorataan irratti siisan irratti shakkames immoo haati manaa isaa ishee kana ture. Gaafa dhumee maaltu ta'e jedhiiti caaltuu haganii Oye. qorataan amantaa ni amantaa dhugaadha amanuun qabdu maaliif jennaan qorataadhaaf ati 15ffaadha beektamiti fan bakka kanuma beeku guddaadha qorataan nu jaallatu hin naggada malee asumachiidha duuba gurguree bita malee gaariidhaan beeku waan ta'eef waan jiru keessaan dubbanna naafatu. Ay keessanii midhaan dubbanna mara koon qabu. Doktor ani nin beeka ani reefu gumaa wal nu barsiiste isin yoo na beeku baattellee ani nin beeka. Lamaan jaraatu rakkoo wal fakkaataa keessa jiranii guma akkan argu kanatti namitti akka furu kanaatu xiqqoo. amma kana yoo goone yaada wayii yaade beektaa amma caaltuu koolaa jarutuman dhaga'ini waa sitti ma. Amma maammeenii fi doktoratu kaanii waa mari'atanii waa murteessu. Tokkoffaa kaleessa ani hin argine taatee as keessatti raawwatame naannoo madiin teessisanii jechuudha. Doktortuyyi kaameeraa isaanii sirreeffataniituma deemu lafa dhaqanitti bakka qorataan jiru hundatti sitatiin hojjetu hundachumaan qabu. Isaan targeena amansiise jechuudha. Maammeen haqa qaba. Miidhameera isa teessisanii utuu ati teessoo akkas wal godhanii. Tokkoffaa jaarsi kan koo kunarra booda jaarsa koonaan taatullee sadarkaa jechuudha ga'anii. Doktor miira akkamiiti isinitti dhaga'ame amma walitti deebitanitti moo akkamii akkuma sanatti jiru? Eenyuun qorataadha moo? Jechuun caaltuu anis si beeka asumaan dhagaa nagaan dhufee waggaa dheeraa si beeka waan ta'eef. Kaleessa immoo ani akkan kaleessaaf deengada biizii ture waajjirri baay'ee onlaayinii fayyadamaan turre. Haa biizii ta'u malee biizii ta'ee liivii seenuu haa dhabu malee liivii namaa jala anumaan ture. Irra caalatti amma liivii isaa jalaniin ture. Amma turetti oguu isin afaan waliin jettan argaan ture. Mucaan ani isaan malaal har'a wal agarre malee dubbiseen beeku kana dura. Maammee jechuudha. Amma garuu viidiyoota mummuramaa gadhiifamuu keessatti maammee biqiltuu faarsaa biqiltuunis maammee faarsitti walaluudhaan jechuudha. Jaalaluma dhugaatiin wal faarsu jarri kuni. Innaa bakka waan kana isheellee gaafannaan dhugaadha naan jette. Amma gara qorataatti as deebinu qorataani isheen of obboleetti kan kootii jedha.
osoo ijji kiyya kun argu mucattii kiis godhe. Mucaan akkana laalaa beektaa miskiin kun jechuudha. Nan du'e. Taazaan wanta akkallee hin jenne jalaan ba'e amma wantichi sun kaleessa ogguun galgala irratti gara liivii dhufu ajandaa ta'ee jira. Mana kiyya banadhee natti erganii hin seenee mucichi immoo hin bahee aaree maammeen aaree hin bahee ogguma san maal jedhanii mucaan na bira hin jiru jedhe. Inni nan beeku dhabu nan beeku anilleen kalimaaf dheengadda san arge garuu mucaan haqa qaba haqxi mucaa kanaa haa ba'uun jedheen. Haqxi inni qabu otoo isaan jaalallee lamaa wal fuuldura taa'an akkamitti dhungata. Haa dhungadhu eeggaa isiin obboleettii kee taate namni obboleettii ofii akkamitti kiis godha. Otoo an nama jaalallee keetii si'a kottu nam tokko kiis yookaan na dhungate miira akkamitti sitti dhaga'amu. Sababni ati ishii dhungattee maal rileeshiniin ati fi biqiltuu walii qaban obbolummaa osoo hin ta'in afaaniin osoo malee waan biraati. Sababa haqa mucaa kanaa ba'uun qaba jedha achirra wal mufannee wal biraa baana. Ajee galatoon Dr. Kolfaadhu ani waan isin isayyuu gara akka nama areeda qabu ani dhunganne areeda koon akkana godhataa jireedha. Areeda kam qaba qorataan? An argaan ture otoo yookaan otoo koomentii argee namanu ija kiyyaan argaan ture bara leebisaa jira ogguunni si kiis godhu. Hazam akkanan jedheeni. Isheen dammoo yeroo isiin akkana taatutti maammeen fuula akkanas deebi'e inni rifatti. Kun baay'ee waan onni nama ta'u dhugaadha. Dhugaa dubbachuu taanaan egaa gamanumaan iyyuu taatee kaleessa ta'eef jecha agawwanaatti ol deebi'eetuma iyyuu qajeelaadha manaa kiyyaa waliin haasa'u. Guma waan qorataan jedhaatu dhaga'e koomentii jalatti. Amaneen jira hidhiitu na gargaree dhiifa manaa godhuuf qabuun dadhabee. Maal jechuudha dubbimtutu moo waa qabdi baga. Ergaa biraa qabdi. Oi qorataadhuma dhugaati isaa maamme mee irra deebi dubbicha san boodaaf. Wallahi billahi qorataadha. Wallahi. Mee maal jedhe irra deebi. Hidhiitu na gargareef qabuun dadhabee naan jedhe kun riipleesii godhuu danda'a. Hayyee. Okay. Kaayadhu boodaaf jedheen. Amma gaa dubbichi keessan miti guma doktori an amma duraan dursee dubbii kana ammaan ture sitti nu yaadeen ture an shamara miidhamtu arguu hin danda'u arguus hin barbaadu kanaafuu anan sitti nu jira qorataani kanaan booda ji'a tokko qofa qorataa wajjin yoo deemte boolla guddaa tokko si eeggataara kanatti itti kuftu makiinaa shufeera hin qabne galuu jechuudha qorataa jaallachuu jechuun makiinaa shufeera hin qabne itti rarra'u jechuudha bakka inni si geessu hin beekti edamma sumaalee tokko jan ejjanaadha ati hin argine sumaalee yoo jan ejjanaa ture kanaafuu piliis hanga danda'ametti akka irraa qusattiisin jechuu barbaada. Jarri lachuu miidhamtoota waan ta'eef miiran tarii waan biraa keessa seenuu waan danda'aniif osoo jirru akka waan biraa seenan hin barbaannu uummata kana ni barbaannaa itti haajamnaa isaan ganaa waa meeqaa eeggannaa akkam jette? Dhugaa jette caaltuu koo amma kaleessa beektaa tokkoffaa ijoolleen kun nama waggaa 21 jala caala umuriidha. Galee.